Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media OFM irraa kan isiniif dabru sagantaa gumaataati. Kutaan lammaffaan isaa gaafiif deebii qabsaayaa buulessaa Jamaal Qobichaa akkasuma maqaa qabsoo isaanii kan ittiin beekaman Jaal Bobbaasaa Gadaa faana turtii taasifnee amma jalqabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa isiniin jenna. Akkamitti biyyaa baatan amma akka jiraatan geessitini akkamitti biyyaa bahuu dandeessan? Biyya kan bahe 2004 akkuma kora sabarraa mararraa hambisee biyya Asmaraatti achi gara Keenyaattiin deebi'e. Ani yeroo sana Keenyaatti fuudhe. Yoo inni jalatti hin galmaa'e, yoo neechisaarra jala galmaa'e, wanti keessa tures hojiin dalagaa tures hojii waraanaa waan ta'eef, yeroo sana immoo baqataan iddoon maqaa garaagaraatti baafatee keezii qopheeffatee itti deemaa ture. Keeziin kiyya immoo keezii waraanaati, nama wallaalamuu miti, nama biyya keessatti eega yeroo chaartaras Harargee dhiyaa akka gaafatamaa waliigalatti Harargee dhiyaa keessa ture. Kanaaf waan jiru saniin itti beekna jechuudha gaafatamuma qabu kan dalagaa ture saniin itti hime. Inni kiyya xiqqoo ulfaataa ture biyyoonni garaagaraa na fudhachuu didanii. UN immoo dhimmi kiyya dhimma sobaa osoo hin ta'in waan dhugaati waan argaa jiru yeroo sana maatii qaba. Miceeyyoota kan daa'ima takka qaba. Accommodation UNHCR jala bara lama ture. Hoteela bara lama ture. Kophaa jechuudha. Accommodation kun egaa bakka sadarkaa sadiitti isaanii warra haala jireenyatti rakkoo qaban bakka tokko walii qabanii haala sukuriitti rakkoo qabu immoo bakka adda addaa kaa'an hoteela garaagaraa kaa'anii. Ani bara lama UN jala ture. Hoteela kophaana tursanii. Telefoona kan qabne, kompiitara kan qabne, kan hundaan irraa fuudhanii. Sana booda immoo biyya amma keessa jirru biyya Siwiidin kanatti 2008 biyya kanatti nu kennanii. Biyyi kun hundinne akkuma waan UN as nu kaa'atteeti. Achuma nu dhaqaa achi nu kaayaa jedhee itti nu kenna kanatti fakkaata. Kanaaf akkasittiin biyya kana dhufe amma biyya kana jiraadha abbaa ijoollee sadiiti. Mashallah abdamallee umrii isin adeessu baay'ee waan namatti tolu maatii keessanillee rabbiin argite umrii isiniif adeessu. Mee Jaal Bobbaas seenaa baqaa keessatti hadhaa baay'ee jira dhugaadhaa qabsaa'onni gatii baay'ee kafaluu biyya keessattis wareegama guddaa kafaluu biyya ambaa kanatti immoo maqaa qabsaa'ota kanaatiin maqaa qabsoo Oromootiin yeroon itti namni biraa hiree babbareeda ittiin argatu ture. Haa ta'u malee mudannoon isin mudate jira keessumattuu dhaabbata UNHCR wal qabatee yeroo gara biyya Keenyaa seentan eenyummaa keessan sirrii himuudhaaf maaltu isin dirqamsiisee waan jiru kana hin beektan moo akkamitti isin mudate? Nairobi keessa dura hojii dhaabaa jalqaba osoo dhaabarraayyuu hojii gadi hin dhiisin gara bara lama sadii achi keessa ture. Adeemsa baqataa kana beeka. Baqataa Nairobi keessatti yeroo rakkoon garaagaraa ka'uu cinaan gara dhaabaa jala maqanii dabballoota keessa rakkina adda addaa yeroo ta'u warra rakkina kana furuudhaaf dhaabaa bakka bu'ee hojii achi keessatti dalagaa ture keessaa tokko uummata yeroo hunda dubbisaa turre. Adeemsa namni keezii ittiin dhiyeeffatu keezii ittiin qo'atu argu wanna dalagan kana ani naaf wanta miti hin beeka jechuun ni hubadha. Ni dhoyfadhaa hojjee hin ta'u keezii kee deemuu hin danda'u. Maaliif ani nama dhokatu miti. Tokkoffaa achi keessattis nama uummata walgahii godhee fi gaafataman ture achittuu Naayiroobii keessatti hojii dhaabarratti gaafataman ture.
rakkoo uummata keessa jirus hiikaatiin ture dho'isuun hin danda'amu. Kanaaf waan jiru san hime dhugaa jirtu san itti hime yoo barbaadan naa fudhatani yoo barbaadan na haadhiisani. Wanti immoo achi keessatti ulfaataa ta'e intarviiyuu isaanii naa dhiyeessan warri UN. Ani beeku namoota garaagaraa intarviiyuu godhaa turanii kiyya xiqqoo addummaa qaba. Namoota beeytoota UN keessa jiran warra waraana keessa jiran warra waraanummaa oofisarummaa sadarkaa garaagaraatti biyyoota garaagaraatti dalagannatti fidan. Kaan intarviiyuu godhee kun yoo fixatee biraa deeme guyyaa biraa sa'a dheeraa inni duraan intarviiyuu godhe suni bakka san ta'a dhufeetumaan na bira tatta'a. Akka haasofni ani haasa'u kun waan dabru eegan jallisanii ta'anii. Kanaaf intarviiyuu baay'ee cimaadha. Hedduu ulfaataa ture. Ammoo rabbiin na laaffisee keessumaan bahee namoonni akka kiyyatti hojii waraanaa keessa turan kan hanga ammatti achi keessaan bahin illee hin beekaa jechuudha. Kan socho'uu hin danda'in jira. Kanaaf akka biraa wanti biraa kanarra ga'e hin jiru. Sanaaf jireenya illee achi keessatti haga akkomodeeshinii isaan jalatti galma yoo inni hin gaafatama horii guddaa dhangalaafatumaan nu jiraachisaa turte rakkoo mudate kan addaa jiru. Galatooma. Beekama qabsoo Oromootti deebinaa. Qabsoon Oromoo saffisaan deemuu dhabuurraa ka'uudhaan namoonni hedduun dhaaba adda bilisummaa Oromootirraa dhaabbilee garaagaraa yeroo itti ijaaranii socho'antu ture yeroo abdiis muratantu ture. Mee maaltu furmaata jettan isin waan kanaaf furmaanni maalii? Qabsoon Oromoo haala amma keessa jirtu kanallee argaa jirra. Akkamitti ibsitu mee isin asirratti waa'ee dhaaba kana? Inni yeroo garaagaratti dhaaba keessaa babbii akka furmaatatti amma waaqaa wanti koo wanni ta'uu maalti natti fakkaata. Kan dhaabarraa babba'u gaa namni duraan qabsoodhaa dhufee qabsoo keessa ture adeemsa jiru irratti takka wal hubannoo dhabuudhaan namni akkaataa itti deemu hooggana wajjin ta'uu danda'a. Wanni lafa kaa'atan, wanni karoorfatan milkaa'ina dhabuurraa ta'uu danda'a. Haala garaagaraatiin namni walirraa babba'a. Kun mudatee jira dhaaba keessatti mudatee jira. Ammoo guddaan namni bahu kuni akka ammatti kan hin argu maqaa biraa moggaafatu. Yoo xiqquma takka qubema tokko nama irraa akkas maayisus kaayyoon tokkuma jechuudha. Inni tokkuma mufannoo ofii qabu baay'ee uf laalullee fi namni waayitti tattaafachuun numa jiraata. Tattaafatee immoo waan sana bakkaan gahuu dadhabee adeemuu dadhabee yeroo itti utuba deddeebus argaa jirra. Kuni waan mudate yeroo hedduu waan ta'e haa ta'u immoo inni rakkitti hin jirtu. Adda bilisummaa Oromoo dhaaba ganamaati. Dhaaba hangafa. Dhaaba Oromoof ilma hangafaati. Oromoodhaaf ilma hangafa jalqaba kan Oromoo walitti fide. Kan Oromoo godinaalee hundaa keessa bara dukkanaa sana keessatti akka Oromoo gadi dhaabe akka dhaabatti jaarmaa ani Oromoodhaaf falma Oromiyaadhaaf falma qabsoo godhaa jedhee jalqaba ilma hangafa waan ta'e ilma hangafa kana Oromoon akka addatti ilaala. Bakka fedhe haa jiraatu, bahaa haa jiraatu, dhiyaa haa jiraatu, kaabaa kibbaa haa jiraatu, Oromoon ija ittiin ilaalu qaba. Namoonni achi ba'anis ija ittiin ilaalu qaba Oromoon. Yeroodhaaf tarii namni harka namaa dha'uu mala ta'a. Hanga inni bakka jiru suni, inni jiru sun bakka sana jiraatetti ilma hangafa tokkicha jiru sana isarraa ija buqqifatu Oromoon. Kagamanaa bahee kanas ija ittiin ilaalu qaba. Kaachiin baay'ee ija ittiin ilaalu qaba. Kanaaf
namni deemuu hin dandeenye maaliif namni wal eebbisee ati ammarraa kaasii dhaaba akkasii yaaladhu baay'eetiin dhaabni kamiyyuu wal eebbisee addaan hin bahu. Namni walitti mufateetumaan bahee dhaaba biraa jaaratee achi baya. Achi bahee hundinuu ka deemuu hin dandeenyeef mufannoodhaan waan bahu inni hafe sun bakka san jirutti eebban argatu jechuudha. Eebban argatu. Abdii irraan kutatu ilma sanarraa abdiin kutatu Oromoo sanuma eegaa. Sanaaf namni bakka silaa deemu bakka silaa barbaadu sana gahuu dadhabee ammoo haa ta'u inni bahe hundinuu kaayyoo sanuma akeekni sanuma galmi isa sanuma namni hundinuu maqaa garaagaraa itti ammoo gaafatu malee akeekni jiru qabsoo takkatti jira jechuudha. Kanuma tokko jira mufiin jirtus mufii gabaabduudha. Namni walitti diinanfatee rakkina biraatti akka diinatti walwannaa jiru. Waanuma yeroo gabaabdutti wal hubannoo waan xiqqoo namni fixachuu danda'a. Walitti dhufee walii wajjin taa'u namni fixachuu danda'a. Walii wajjinis qabsoo godhuun kanuma danda'utu haalan tattaaniin addaan babba'a. Egaa ulfaadha dhugaa keessanii qabsoo adda bilisummaa Oromoo ilmaan gabaatii hambaa jaallaniiti. Hambaa Magarsaa Bariifaa jaalawaa qobuutuu fa'a. Haa ta'u dhaloonni ammaa kunis immoo mana isaa ka ganama jabaatee nama isaa ta'u abbaa isaa ta'u wajjin gadhaabachuu qaba. Mee gamanumaan gara Oromiyaatti imalaa jirra. Haalli amma Oromiyaa keessa deemaa jiru hundi keenya walumaan argaa jirra. Oromiyaan yeroo ammaa kana akka malee raafamaa jirti. Guutummaan biyyattii saniitu siyaasan baay'ee raafamaa jirti. Lolli kaabaa lamaan wal waraansa jabaarra jira. Kanarraa ka'uudhaan uummanni Oromoos waraanni adda bilisummaa Oromoos iddoolee garaagaraatti injifannoo hedduu galmeessaa jira. Uummanni Oromoos immoo miirri isaanii baay'een ka'ee jira, dammaqee jira. Qeerroon qabsoo karaa nagaarraa qabsoo karaa hidhannootti gama amanuutti keessumattuu wanti ammaaf Oromoo kana ta'u mootummaa abbaa irree kana qawwee qofa akkasirraa kaasuu danda'u jechuudhaan baay'een isaanii fedha waraanatti makamuu fi waraanattis makamaa jiru. Kanuma wal qabatee mee maal jettu isin ergaan isin dhaamtan maali? Waraanaafis ta'ee uummata Oromootiif illee akkasuma qeerroo Oromootillee wanti isin dubbatan jira asirratti mee? Haalli jiru ulfaataadha dhugaadha. Mootummaa ammaa kana mootummaa jijjiiramaatii yaamee ji'a gaafa dur aangootti dhufamu ji'a 7-8 tokko dhugaadha mootummaa jijjiiramaa uffaa keesse namni hundinuu kan biyya alaa jiru mormitoonni hundinuu galaa jedhamee karaa nagaatiin qabsaa'aa jedhamee namuu biyyatti deebi'e. Warra duraa hidhaa keessa turanis hidhamtoota siyaasaa akka jedhanitti hidhaa keessaa baasanii wanta kaa duraan uggura garaagaraa irra kaan shoora keessummaadhaan maqaa yakkame hundaa yeroo sanaaf haalli ture bareedaa ture. Anuu warra dura namuma biyya dhaqe keessaa tokko anuu yeroo sana jechuun maatii makii jalaa dhufu bakkuma irraa dhaladhe sanitti deebi'ee biyya laaluudhaaf bara 37 boodan biyya dhaqee deebi'ee yeroo sana mootummaa jijjiirama uffaa keesse. Haa ta'u dhugaan jirtu jijjiiramni kun ka dhufe dhiiga ijoollee qeerroo qarree biyya keessatti dhangala'ee lubbuu namaa ka dabre kan ofiidiyoo bilisoomses kan immoo lafa sana Oromiyaas akka Oromiyaan qilleensa nagaa argattu akka jijjiiramni sun ka dhufu sabaaf sablammoonni biyyattii nagaan akka argamu kan godhe dhiiga Oromoo fi
kana namoo haaluu hin danda'u dhugaa jirtu tana lafa kaa'uun barbaachisaadha. Haa ta'u jijjiiramni suni akka barbaadetti deemuu hin dandeenye. Inni aangoo irratti ba'eessi kaayyoo mataa isaa qaba. Guyyaan farga kaasee egaa booda guyyaan yaada isaa jijjiirachaa dhufe. Kana keessatti immoo manni hidhaa kaan cufamee kaan banamuun lubbuun namaa haala garaa garaatiin dabraa jira. Kanaaf warri ijoolleen teenya kan gaara keessa jirtus cinaan ka galanis jira kan immoo kaan ka gaaratti hafan turani. Amma immoo deemee haalli amma deemaa jiru gara irra ulfaataatti biyyattiin gara diigamu gara ammaa achi deebitee walitti deebitee ijaaramu akka biyyatti itti fufuurra sadarkaa hin dandeenyetti deemaa jirti. Kana keessatti waan amma deemaa jiru waan amma waraanaa taate kaaftee dhugaadhaa qabsoo keessatti adda bilisummaa Oromoo qabsoon siyaasan hoogganama. Siyaasan hoogganamaa jedha waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo yeroo geggeessinu siyaasaan hoogganamna ammallee siyaasmaan hoogganama. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo sochii isaa kan gara dhiyaa jiru kan gara kibba Oromiyaa fi kibba baha Oromiyaa jiru. Kibba baha jechuun baadiyyaa gara kibba baatti maqaadhama. Nuti akkasitti jennaani. Kibba jechuun gara godina gara kibba Booranaa fi Gujii jechuudha. Gara jiddu galeessaatti sochiin jabatu jira. Kana keessatti amma biyya wajjin wal lolaa jiran kan TPLF wajjinis tumsi wayii uumamee walii wajjin waa godhachuudhaaf yaanni wayii lafa jira. Ani mootummaan kun haala fedheen waa ta'u mootummaan kun mootummaa biyyaa ta'uu miti. Mootummaa kufuu qabu. Afaan inni ittiin deemu amma duraan yoo nagaa duraan labsisan illee yoo akka suni karaa ittiin nama ittiin dhuunfatu karaa ittiin nagaa jechaa ture suni afaan inni beeku afaan qawwee malee hin beeku. Afaan inni ittiin haasa'uu danda'an afaan qawweeti. Opiniyoon seenaa mataa isii qabdi. Oromoodhaaf hin ijaaramne alagatu ijaarate milishaa dargiiti Opiniyoon. Opiniyoo jechuun milishaa dargiiti. Opiniyoon dheengadda ODP'n kalee bilisiginnaan har'aa akkuma fedhellee maqaa haa jijjiirattu isiin milishaa dargiiti. Warra Shaabiyaa kan booji'e warra TPLF kan booji'etti booji'amtootatu deebi'ee ijaaramee akka ofii barbaadanitti ijaaranii sagantaa itti baasanii seera itti baasanii isaantu ergate farda TPLF Opiniyoon farda TPLF yaabbatee Oromiyaa seeni. Yeroo itti afaan ittiin hamilee ittiin adda bilisummaa Oromoo takkaa ijoollee waboo waraana bilisummaa Oromootiin isin diinaaf ergamtanii ittiin jettu hamilee ittiin jettu iyyuu qabdu. Hamilee ittiin jettu sin qabdu. Kana dhugaadha carraa argattee dhimma ba'uudhaaf. Carraa aangoo argattee bulchiinsa sirnaa geggeessitee uummata bulchitee biyya kanarratti silaa isiin maqaa dabre sanaayyuu kan itti ofirraa dhiquu dandeettu carraa argatte kanaan ture. Carraa kana isittu dhimma ittiin bahin. Kana booda immoo waraanni bilisummaa Oromoo abbaa ta'uu wajjin abbaa isaaf aanjee wajjin namni tumsa walii uummachuun dirqama mootummaa kana karaarraa maysuudhaaf lubbuu ilmaa namaatti dhumaa jira. Barataa dhumaa jira. Barsiisaa dhumaa du'aa jira. Namoota agartee seeratu jallate hayxiin jiru biyya keessa amma yeroo ammaa kana keessatti. Sirni haqaa biyya keessa hin jiru. Iddoon gaafa duraatu gaafuma wayyaanee bulchan namni namarraa gadi qabee isima sanuu namarraa gadi qabee wayyaanee warra Tigrootaati. Akka isiin nama fide. Amma hidhaa keessaa baasee nama mana hidhaa keessaa baasee mootummaa mana hidhaa keessaa nama seera jala jiru.
to'atamee seera jala jiru maleeqaa keessaa baasanii ajjeesanii bineensi nyaachisa. Mootummaa haadha fi intala bakka tokkotti bu'eetu. Mootummaan nama baasee nama waltajjii irratti baasee ajjeesee uummata daawwachiisee waraanni irratti suuraa qabu. Mootummaa akkasii keessa jiru. Mootummaa beektota tokko tokkoon funaanee nama keessaa fixaa jiru. Dhabamsiisaa jiru. Yeroo itti Oromoon salphate bara sadeen kana keessa yeroo Oromoon itti mataan gadi ilaale. Ilmaan kiyyaan na bulchaa, ilma abbaa gadaatti nu bulcha jennee osoo eegaa jirru yeroo itti salphifamne, yeroo itti dhaadannoo maqaa Oromoo xiqqeessu itti qabatanii magaalota Oromoo kan akka Adaamaa kana keessa magaalota Finfinnee keessa dhaadannoo Oromoo xiqqeessu qabatanii itti deemanidha. Kanaaf jarri kun nu ga'eera. Oromoofis hin taane, sabaaf sablammootaafis hin taane. Kana booda immoo akkaataa itti ijaaratu Oromoon ni beeka mootummaa isaa. Biyya kanas baraaruu kan danda'amu tumsi amma godhame kun tumsa eebbifamaadha. Tumsa eebbifamaa kana Oromoon jabeeffachuu qaba. Kana booda deebi'eetiin olaantummaa akka duraanii sana olaantummaa kiyya tursi deeffadheetiin Oromiyaa irratti takkaa biyyatti irratti olaantummaa eeggadhe jettee kan yaadde yoo ta'e maraattummaadha. Dhaloonnis dhaloota bara 91 miti. Dhaloonni kun dhaloota bara 92 miti. Kan amma biyya kana dursaa jiru, kan biyya kana oofaa jirus dhaloota haaraa lafaa dhufe, dhaloota qubee kanattu yeroo ammaa kana dhaloota barate, dhaloota sammuu qabu, gara itti deemu beeku. Dhaloota kanatti biyyaan deemaa jira. Kanaaf kana booda warra aangoorra jira, warra biyya bulchaa jiran amma waliin haasofnaa takka biyya kana waliin baraarraa jennee waan itti rakkatamu jiru. Mootummaan kun dhabamuu qaba. Uummanni Oromoo immoo waraana isaa jabeeffachuu qaba. Waraana bilisummaa Oromoo alaa keessan bakka jiru gargaaruu qaba, ittisuu qaba. Waraana kana cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha. Waraannis immoo naamusa isaa eeggatee sirna waraanummaa isaa cimsatee qabsoo isaa finiinsuudha. Bakka hundaa finiinsuudha. Kanaaf bakka hundaa hoo jabaannee yeroo itti qabsoo kana boqonnaa itti aanutti ceesifamu ni dhiyaata jechuudha yaadaa jechuudha. Ulfaadha jalqabas gadaa hayyuu fi bu'uuressa qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa taphatan ta'uu keessan hedduu nu mirkaneessaa jirtu. Mee osoo asuma keessaa hin baane waraana bilisummaa Oromoo jechuun ammaaf Oromoodhaaf maallaqa kiishaa ta'ee jira. Maallaqa kiishaa namni kamuu qaba, kutaan kamuu qaba, namni dhuunfaan qaba, gandii qaba. Kana waan ta'eef uummata Oromoo ka amma dammaqiinsa hin jirre amma akkuma isin kaaftan kallattiilee tokko tokko keessatti hanqinoon ni jira. Hanqina waraana dhabuu ni jira. Jaarraa kana keessa yeroo akkaan waraannis hidhannoonis murteessaa ta'e kana keessatti naannoo waraana qabaachuu qabu. Akkasuma immoo kutaas ta'e namni kamuu waraana kana qabaachuu qaba. Kana itti amannaa isinillee itti amantan jedhee yaada. Waraana kana immoo haala kamiin qabaachuu qaban jettu isin. Sistema riqeelolaa kana mee muuxannoo waggaa dheeraa qabdu qubee haala lafaa dhufaa guduniin hanqinoota baay'ee jira. Quuqama isatti dhaga'ameef jecha waraanatti dabalamuuf fedhii ni qaba. Garuu adeemsi ittiin deemu adeemsa dogongoraa ta'uu mala. Of lamaanii walitti dhufuun mala. Asirratti mee akka muuxannootii fi ogummaa qabdaniitti qeerroodhaa wanni dhaamtan maaltu jedhame? Waraanni akkamitti itti makamanii akkamitti makamuu danda'anii haala akkamiitiin waraanni kun bal'atee bakka hunda ga'uu danda'a kan jedhuu fi irra guddaan isaanii amma biyya ambaa keessa jira.
karaa sanii karaa kanaa jedhee haasa'uun anaaf hin ta'u. Irra guddaa isaa waraanni ajaja qaba, sirna qaba, caasaa qaba. Caasaan isaa bakka tokkorraa ka'ee bal'ifannoo bobbaa bakkaataa itti bal'ifatu qaba. Akkaataa itti bobbaa isaa Oromiyaa keessa hundatti banee socho'uu qaba. Waraanni immoo inni qabsootti makamu ni leenjifamee bobbaa bal'ifata. Uummanni bakka jirurraa bakka jiru hundatti godinaalee hunda keessatti waraana bilisummaa Oromoo simachuudha. Waraana bilisummaa Oromoo simachuu jechuun magaalaa keessatti harka dhahee akka dursanitti ofiitti fuudhee jechuun biyyaa miti. Karaa agarsiisuu qaba, xurree agarsiisuu qaba. Waraana kana immoo uummanni karaa danda'amu hundaan karaa agarsiisee yoo ofiitti kan simatu yoo ta'e Oromiyaa keessa bakka silaa hundaayyuu ga'uun ni danda'ama. Wanti ga'uu isa orgolleen hin jiru. Kanaaf ijoolleen tun immoo qabsootti jirti, wareega baasaa jirti. Qondaalonni jiran haala qabsoon itti babal'achuu danda'u, gooliyaa haalee hunda itti wal ga'uu danda'u irratti akka dalagan abdiin qaba. Nuti immoo kan gochuu danda'u namni suni dirqamni isaan bira jira. Oromiyaa hunda keessa wal ga'uu danda'u qaba. Ammoo haa ta'u Oromiyaan bal'oodha. Waraana jechuun humna gabaabaa ammatti jiru naganatti hunda milkaa'ee bakka bachuun xiqqoon ulfaatu malata. Namni akkaataa taasifamoo lafaa ilaallata. Karaa ittiin bakka hunda ga'u ilaallata. Isaan waa hunda ilaalan gartee nagahummaa humnaa ilaalanii. Kana hunda ilaalanii kana hunda akka milkaa'an abdii qabna. Ammatti mootummaan kun mootummaa daddaaqe. Mootummaa kufaatti dhiyaate waan ta'eef hidhannoonis hin dhamamu bakka hundatti ni argama. Waraana kana immoo caasaa diriirfatanii bakka hundaan gahuun sochoosuun isa immoo naamusa isaa akka inni eeggamu akka inni caasaa isaa eeggatu caasaadhaan sochiin godhamu caasaadhaan akka godhamu. Kana gochuu irratti qondaalonni jiran akka ga'ee isaanii baatan abdiin qaba. Kanarratti akka jabaataniin hawwa. Waraanni bal'ina Oromiyaatiin wal fakkaachuu qaba. Guddina Oromootiin wal fakkaachuu qaba. Maqaa Oromoon guddaa qabu kana waraana kabajaa qabu. Waraana sabaa fi sablammoota hunda ammatu ta'uu qaba. Oromoo qofaaf dhaabbatu miti. Nu keessa bakka deemnutti, bakka sochoonutti, bakka lollutti sabaa fi sablammoota warra afaan keenya jira. Warra nu keessa qubatantu jira. Kana hundaafuu waraana dhaabbate ta'uu qaba jechuudha. Oromoo qofaaf hundaaf dhaabbate ta'uu qaba. Biyya diigamtu keessatti biyyi kan nuti itti hafa. Abbaan biyyaa nu ta'uuf deema. Abbaa biyyaa ta'uu kan dandeenyu immoo waan mootummaan dabarsuun dalagerra waan wayya waan irra uumama itti gammadu biyya ijaaruu danda'uu qaba. Qeerroon qarreen abbootiin gadaa abbootiin amantii manguddoonni jiran bakka mootummaan keessaa bahaa jiru caasaan mootummaa keessaa diigamaa jiru hundatti bulchiinsi uummataa rakkoon akka hin dhufne akka uummanni wal hin miine akka uummanni wal rakkifne akka rakkinni agartee hin mudanne gochuudhaaf nagaan akka jiraatu. Nagaan akka uummanni nagaan dhimma isaa akka geggeeffatu gochuun barbaachisaadha. Bakka hundaan eeguu barbaachisaa. Bara yeroo qeerroo wannaa jasani ija takka dunuunfadhaa takka banadhaati rafaa jechaa ture. Amma yeroon ija lamaan banatanii rafan amma dhugaa dubbachuudha. Amma dammaqaa ta'uu qaban akka gaariitti. Yeroo itti namallee tiisan yeroo itti sabaaf sablammoota nu keessa jiranilleef eegumsi barbaachisu godhamu amma. Kanaaf mootummaa darbe sanarra waan caalu wayiitiin as ba'aa jiraachuu keenya itti amma agarsiisaa deemuun barbaachisaadha. Kanaaf kun jabaachuu qaba kan jedhu qaba. Uummanni haga danda'ametti kanarratti dammaqa cimaadhaan waraana isaa bakka hundaan gaachuu kan danda'u uummata kan wannaa godhuu danda'u. Qondaalonni dirqama isaanii ni ba'anii waraanni dirqama isaanii ba'a. Dirqama isaanii waraanni qabaa'u kan wanta milkeessuu danda'u uummanni keenya
qooda barbaachisu kennu qaba. Nuti warri ala jiru namoonni ala jiran biyya garaagaraa keessa ta'anii amma miidiyaa kanaan waan kana dhaga'uu kan dhagaan yeroon kun yeroo murteessaadha. Jaalannu jibbiinus waraanni Oromoon qabu waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo murteessaa kana keessatti Oromiyaa dhuunfachuu kan danda'u humna kana humna gochuu kan dandeenyu diinagdee cinaa dhaabbachuu qabna. Yaada cinaa dhaabbachuu qabna. Humna kana jabeessuu qabna. Humna kana cimsuu qabna. Qawwee itti bitaa jechuu biyyaa miti qawwee lafa ciifte ammaatti. Maallaqaan cinaa dhaabbachuu barbaachisa. Namni yoo nyaata qabaate hidhannoo baatee deemee karaa qaxxaamuruu danda'a. Bakka sila barbaadamu dabruu danda'a. Yoo kophee qabaate bakka barbaadamu hunda deema. Yoo dawaa qabaate, miikaa roobaa qabaate, faashaa waan bitatuun qabaate, uffata waan silaasaa barbaachisu argachuu kan danda'u uummata guddaa maqaa Oromoo kana keessaa bahe waraanni akka uummata Oromoo guddaa keessaa bahetti jireenya isaa argachuu qaba. Jireenya isaa immoo qabsoo namatti eeguu hin qabnu. Amma achi eeguu hin qabnu. Dhaaba feetan keessa jiraata bakka feetan jiraadha. Waraana kanaa jabeessinu. Egereen Oromiyaa as harkatti kufaa jirti jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo harkatti kufaa jirti. Kanaaf waraana kana haa jabeessinu, haa cimsinu, bakka hundaan haa dirmannu kan jedhu qaba waraana kanaaf. Kanaaf humna haa goonu jaa. Egaa isa kaanii namni keessaan waan silaa walii dhaamuu dandeenya ammaaf kanuman jira. Ulfaadha Bobbaas hedduu galatooma. Mee erga waa'ee waraana kanaa kaasuu hin hafne qabxii takka kaasuu barbaadu jira. Isinis qindoomina TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeenya kana uuman irratti isin akkamitti hubattu? Hubannoon tokko hawaasa keessa kan jiru kan sirrii taanis kan ejjennoo sirriiti jedhullee hedduu jira. Sababni isaas namni qabsoo Oromootti siqee haala Oromoon keessa jirtuu fi Oromiyaan keessa jirtu quba qabu waan kana ejjennoo sirriiti. Diinni nuti qabnu guddaan ammatti ka biyya raasaa jiru, ka biyyattii diigaa jiru mootummaa kana. Humni kun immoo karaa lamatti baafnee ilaallee keessumattuu TPLF'n olaantummaa waraanaa yeroo ammaa gonfachaa jirtu irraa ka'uudhaan mootummaa kana qarra irraan ga'uu isii akkasuma uummanni Oromoo bal'aanis waraanni isaas jabaatee keessumattuu olaantummaa siyaasaas saba qabu sabni Oromoo seenaa isaa keessattis beekamaadha. Kanaan wal qabatee hubannaan isin qabdan maali? Asirratti mee wanti ibsa booda yoo jiraate. Asirratti adda bilisummaa Oromoo TPLF wajjin jechuun asin dura yaadii kan jedhamu wajjin walii galanii bara 91 biyya seename sana seenaa dur ture. Addatti TPLF haa jechuu baannu malee warra TPLF dursu walumaan dalagamaa ture. Dhugaadhamma wanti irratti ni arga waan miidiyaa hawaasaa kana irratti waan gabarreeffamu waan namni dubbatu kuni gaariidha kuni gaarii miti yaani namni haasa'u ni argaatiin jira. Abjuu sodaatanii hirriban dhaban jedhan. Ani walii galteen atumsi amma godhame kun tumsa yeroon barbaadde kan jiruun qaba. Tumsa barbaachisaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo qawwee kaasanii lolan malee ijoolleen tun ijoollee barattoota, beeytoota, warra dandeettii qaban, warra sammuudhaanis dammaqiinsa warra qabanii ammatti sadarkaa itti namni eegu sana keessa hin jiran. Nama lolan barataa waan ta'e itti fakkaatu namni qawwee kaasee gaafa deemu waan nama siyaasaa takka bilchina qabutti akkasitti ilaalan natti fakkaata. Kanaaf ijoolleen tun ijoollee hubannoota qaban, ijoollee dammaqiinsa qaban, ijoollee haala jiru hunda hubannoota itti seenanii yeroo murteessaadha. Yeroo murteessaa kana keessatti immoo akkuma fedhe haa ta'u, gara fedheen haa ta'u mootummaan kun jiguudhaaf deema. Mootummaan kun gaafa jigu immoo akka bara 91 nuti taane sana gaara keessa daggala keessa
kootu yaani namni harka qabeen yaa'uu qabu. Nutu kanaaf abbaa ta'eetiin dhiyaannee achi teenyee nama yaamna malee namni gabataa nu qopheessee itti nu afeeru jiraachuu hin qabu. Har'a ilaala teenyee ilaallee sodaannee gaafa jenne boru koottaa nuun jedhama. Abbaan koottaa nuun jedhe immoo baay'ee jechuullee numa danda'a beeki. Inni koottu har'a daggala keessaa gaame takka koottu afeeranii jee gaafa afeerraa san fixate yeroon sii ga'ee baay'ee jechuu danda'a. Ammoo yoo ofii bakka isaan dursitee teesse dhayixee bakka isaan teessee jettee akkaataa itti falmattu qabda, akkaataa itti wal dura dhaabbattu qabda jechuudha. Kanaaf dhaloonni kunis dhaloota 91 miti. Dhaloota reefuun tana deetu jira. Dhaloonni kun dhaloota baay'inate, dhaloota hubate. 91 keessa yeroo biyya seenu waa'ee adda bilisummaa Oromoon hundinuu akka ammaa kanatti waan irraa beekuu qabu. Waa'ee qabsootu hangi hubatu xiqqaadha. Waa'ee Oromummaa isaatu hangi namni hubatu agarsuun danda'u. Amma immoo waan dabres agarre karaa irra dhufnes karaa dheeraa irra deemnee dhufne waan ta'eef kanaaf tumsi kun tumsa barbaachisaadha, tumsa eebbifamaadha. Tumsa eebbifamaa kana immoo dhugaadhaatii feelee olaantummaa waraanaa amma qabdi. Olaantummaa waraanaa kanatti fayyadamtee dhageettis qabdi waa hundaanu waa jijjiiruu akka dandeettu shakkuun gaariidha. Maa shakkamaa jechuudhaaf miti. Maa shakkamaa shakkiin immoo achi dhaabbannee waan silaa argachuu malee tokko bakka silaa itti argamuu qabnuun alatti yoo argamne waan nama sababnu hin qabnu. Yeroo dalagachuu qabnu dalaguu dhiifne socho'uu dhiifne yeroo immoo barbaachifne kaanee anatu abbaadha jennee as dhufuu hin dandeenyu. Kanaaf tumsa waraanaa akka waliin godhatan kana tumsi kun itti fufuu qaba, cimsamuu qaba. Mootummaan kuni kufuun barbaachisaadha. Kufuu qaba mootummaan kun kufuu qaba. Biyyi kun immoo yoo kufte mootummaa uummataaf ta'u haala itti dhaabuun danda'amu irratti haala dantaan Oromoo, dantaan qabsaa'onni Oromoo, kaayyoon qabsoon ganama agartee Oromoon itti wareegame itti dhumate namoonni hedduun itti dhabne kun akka rakkina biraa keessan seenetti dammaqiinsaan tumsa kana dammaqiinsaan hordofuudha. Waan kana immoo milkeessuudhaaf gara hundaa irratti dalaguu barbaachisaa. Kanaaf immoo hayyoonni kaala jiranis kan keessa jiranis gara hundaanuu qaama waraana bilisummaa Oromoo kana hanga danda'ametti hooggana kana ajajoota kana gargaaruun tindhisuun cimsuun gaariidha kan jedhu qaba. Yaadanis cimsuun waa hundarratti tindhisuun gaariidha. Ulfaadha Jaaroobaas ergaa bareedaa fi dhama qabu dhaamtanii akkasuma ibsaa bareedaadha. Mee osoo keessaan baanee hawaasuma keenya kan Oromoo kan biyya hambaa jiruu fi keessumattuu addunyaa kanarra faffaca'anii jiran waraana bilisummaa Oromootiif dhiigaa jiru, tumsaa jiru, dhukkubsataa jiru quba qabnaa. Keessattuu marsaalee hawaasaa garaagaraa kanarratti karaalee guruupiitiin ta'ee karaa garaagaraatiin diinagdee maqaa waraana bilisummaa Oromoo taatee walitti qabamaa jira. Haa ta'u malee daataawwan kanaa milkaa'uu kallattii kamiin deemaa jira. Wanti martuu caasaa mataa isaa qabaa, maandee mataa isaa qabaa, gola qabaa. Itti gaafatamummaa waan kanaa waraannis faayinaansii mataa isaa danda'e qaba kan waan kana to'atu jechuudha. Garuu baay'inaan kan argaa jirru namoonni baay'een qabsaa'ota maqaa dhaatanii yeroo walitti qabantu jira. Wanti kun badaas ta'uu baatu bakka ga'uuf bakka dhabuu isaa wanti ittiin beekan hin jiru. Ergaan isinlee uummata kanaaf qabdan karaa kamiin akka waan kana qaqqabsiisuu danda'an isin amma hayyuudhaa bobeessaa waan of harkaa qabdan qabdanii waraana keessattis nama qunnamtan qabdanii waan hojjechaa jiruutu illee jira. Hin beeknaa jechuudha. Kanaaf asirraa ka'uudhaan mee isin akka hayyuu tokkootti akka gaggeessaa waan argitee uummata kanaa tokkootti wanti isin dhaamtaniif maaltu jira? Wanti
deeggarsi ala kana bakkoota garaagaraatti waraana bilisummaa Oromootu ijaamee qopheeffamu takka walitti qabamu. Oromoon maaliif quunnamtiin akka duraanii jiru amma waraanni bilisummaa Oromoo telefoona qabaa, quunnamtii garaagaraa qabaa, caasaa qabaa, deeggarsa argatu sana. Nagaya jechuun horii argate sana horii haga ga'e haganni naga'ee jechuu danda'a ammatti waan akkanatti fakkaatutti. Namni horii kana guuradhee jidduu kanatti waan akkasiitiin godhaa waan biraan oolfadhaa jee yoo jiraate takka tarii maraatummaadha. Namni waan akkasii yaadullee waan jiru natti hin fakkaatu. Tarii hin fakkaatu jechuullee miti tarii ta'ullee mala. Yaaduun gaariidha. Turee qabaachuu qaba. Amma wanni hundinuu haalli yeroo kanarra mijataa akka jiru natti hin fakkaatu. Akka bara nuti turre horii namni qabsaa'otaaf erguu jechuun baay'ee hin danda'amu. Waan yaadamuu miti. Horii poostaadhaan bakka biraatti nagartee biyya meeqa keessa ji'a meeqa turee namni karaatti badaa haala garaagaraatti nama dhaqa ammas hin jirtu. Ammas duudumaan yeroo gabaabduu keessatti horiin bakka sanaa yaadame sana ga'uu danda'a. Horiin erginu kun immoo sirna isaa gallakkisuun barbaachisaa miti, caasaa gallakkisuun barbaachisaa miti. Maaliif yoo karaan taane akka hin taanetti kan erginu yoo ta'e namallee miidhuu mala. Rakkina garaagaraa geessuu danda'a. Karaa irra deemu sanillee turree sanallee miidhuu danda'a. Karaa hundaafuu wanti hundinuu mariin ta'a. Marii kana immoo qondaalota achi jedhanii wajjin namni mari'achuu qaba. Bakka tokko dhaqee bakki tokko miidhamuu qabu hundinuu agartee wal faana waan ittiin sossoo argachuu qaba. Kaan waan ittiin sossoo dhabee agabuu jiraata takka miila qullaa deema kaan immoo horii guddaa argatee akka wanna ta'uun sirra barbaachisaa miti. Rakkina biyya keessa jirus rakkina caasaa kan jirus bal'ina Oromiyaa kan jirus waan tokko ilaalcha keessa galchanii namni tilmaamu gaariidha. Yeroo tokkotti waa hundi wal qixa sirratee jechuun hin danda'amu. Egaa bal'inuma lafa qabnuutirraa jechaa jira. Kanaaf nuti gama keenya waan dandeenyuun isaan isa kana dandameetti quunnamnee yaadas walii kennuudhaaf tattaafannaa. Ammoo wanti godhamu kawanii uummanni godhu kun haga dandameetti. Namni itti seenee waa godhuu barbaachisa agartee. Yeroo kana keessatti yeroo kana waraana kanan gargaari waraana kanan tindhiisin horiin kun abbaa biraattu nyaata kanaatu nyaata jenneetiin kan harkifannu yoo ta'e qoonnummaan nuti qabsoo keessatti qabaachaa jirru gadi bu'aadha jechuudha. Waan qabu gatiidha. Kanaaf yeroo kana keessatti yeroo murteessaa kana immoo waraana kana jabeessuu qabna, waraana kana cimsuu qabna. Amma Oromiyaan waraana humna addaa Oromiyaa maal kan jettu amma sanaa miti amma dubbiin. Sabboontonni achi keessa jirtu hin jiran jechuu biyyaa miti. Tarii dhufanii mooraa kanatti makamuu malan ta'a. Amma sanaa miti. Sirna kana bakka itti godhus kan dandeenyu humna ijoollee kanatti gochuudhaan haa jajjabeessinuu kan jedhuun qaba. Wanni kun immoo caasaa isaa eeggateetiin haa deemu kan jedhuun qaba galatoo. Jalubas galatoma ergaan keessan kun uummanni keenya akka biyya alaatti fi akka biyya keessa jiranillee akka hojiirra oolchan abdii guddaa qabna. Egaa sagantaan keenyas gara xumuraatti deemaa jira. Mee gamoo keessanitti deebi'a. Uummata Oromootiif wanti dhaamta yoo jiraate yookaan ergaan waliigalaa isin qabaata yoo jiraate carraa isinii kennaa. Jechuu barbaadetti sagantaan gara xumuraa irra geenyee jira waan ta'eef. Uummanni Oromoo qabsoon Oromoo
namoota hedduutti dhabnee namoota hedduutu itti wareegame. Asirratti wanti namni joobee TPLF wajjin waggaa 27 keessatti lubbuu hedduutu dabree TPLF miidhaa gurguddaan nurraan ga'ee akkas nu godhee kanaaf akkamitti kana wajjin deebinee araara walii wajjin jiraachuun danda'ama akka jiru tokko waan akkasii kana dhaga'ama. Isa kana takkaa fi lama waa'ee gaarii akka jiru tokkoon qaba. TPLF kophaan uumee addatti TPLF biti. Kan uumee farda TPLF yaabbatee biyyaan seene. Ofiidoo dheengaddaati, ODP kaleessati bilchiginnaarraati. Kan laga beeku, kan lafa beeku, kan nama beeku, kan maqaa namaa beeku, kan ganda hunda beeku, kan bakka hunda seenetiin, gaara hunda seeneen jala deemetiin nu adamsaa ture ofiidoodha. Dhugaadha TPLF karoora baafnee jechuudha miti. Isin karoora baasa. Karoora sana kan hojiirra oolchu marxifatee hanga rifeensi irraa dhuqa'utti karoora sana baatee kan bakka hundaa seen ofiidoodha. Warra afaan mi'eeffatanii miidhaa TPLF nutti himuu barbaadan sanaa. Isaan warra of ta'uu hanqatan, warra eenyummaan isaanii hir'uuti. Warra eenyummaa ofii himachuu irratti qaanfatanii isaantu Oromoo salphise. Har'allee isaantu salphisaan jira. Warri amma aangoorra jiru basaasota kaleeti. Warra qeensa namarraa ciraa turetu aangoorra jiraama. Isaantu lubbuu namaa galaafataa jira. Isaan kun karaarraa maifamuu qaban. TPLF numiin hin jennu. Garuu gabrummaan kanatu kanarra caala jenneeti yoo laallee madaalarra keenetti wal cinaa kaa'uu yoo dhiifnellee wanti bara sadi keessatti taa'ee fi 27 keessatti taa'e yoo wal cinaa qabdee hedduu ulfaataadha. Bara sadi keessatti yeroo itti Oromoon salphateetu bara sadii kana keessa irratti salphanne dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf TPLF illee bari nuti Oromoon beektaa gumaa namarraa gumaan qabsoo kanarratti namni wareegame kamiyyuu gumaa nyaannaa qayyoo hin qabnu beeki. TPLF irra deebi'eetiin gumaa nama du'e hunda kan ajjeefame hunda gumaa irraa nyaannaa qayyoo waan qabnu natti fakkaatu Oromoo. Garuu miidhaa sana geessine jirra. Dogoggorri suni ta'eera. Yakki sun Oromoo irratti Oromiyaa irratti raawwateera. Jedhanii beekamtii kennuu barbaachisa. Sana jechuudha dubbiin barbaannu sana. Malee gumaa ganda kee takkaa'uu nama tokko hunda nu baasaa jennee gumaan barbaannu gumaa miti dubbiin jirtu. Wanti jaallan irratti wareegaman sun wanti namoonni mana hidhaa keessatti bakkoota garaagaratti baddaa gammoojjii barsiisaa barataa qotee bulaan uummanni Oromoo hundinuu itti wareegame sana wareegni sun firii argachuu qaba kan jiru. Wanni yaadame sun bakka ga'uu qaba kan jiru. Kanaaf ija TPLF itti ilaalluu fi wanta jennu kana nuti inni badii qabu TPLF keessa jiraachuu danda'a. Akka opiiyoo bilchiginaa baanan kana keessa hundinuu Komishinni itti ijaaramee qaamni kana qoratu itti ijaaramee murtii seeraa argachuu qaban. Namu yakka dalageef, yakka Oromiyaa irratti dalageef, Oromoo irratti dalageef, sabaaf sablammoota irratti dalageef, yakka badii isaatiin wal madaalu adaba sana argachuu qaba kan jiru qaba. Kanaaf kana hundaaf Oromoon kan wareegamus qabsoo irratti wareegamaa garaa jabaachuu qaba. Jajjabaachuu qaba. Guyyaarraa guyyaatti nama lubbuu namaatu dabraa jira. Lubbuu namaa dabraa akka jirus kan itti hambisuu dandeenyu, kan ittiin waan sana ofirraa kutuu dandeenyu yoo qabsootti cimne qofa. Kanaaf gara hundaan Oromoon qabsootti haa jabaannu. Kan ala jirrus, kan keessa jirrus, bakka feene illee jiraannu biyyi qabnu takka Oromiyaadha. Sabni qabnu tokko Oromoodha. Kanaaf biyya qabnu kanarratti abbaa ta'uudhaaf
waan waggoota 50 itti dhabamaa turre itti dhumaa turan beeytonni namoonni garaagaraa itti dhabamaa turan kana firiitti godhuuf karaan amma irra jirru kun karaan amma jalqabame kun amna gara dhiyaannee jirra xumurarra jirra xumura kanarratti akka laaffannee akka hin kufneen jechuu barbaada. Egaa galatooma kan jechuu fedha. Ulfaadha isinillee galatooma Jaalbobbaas Gadaa yookaan Jamaal Komichaa Hayyuu Dureessa hamba qabsaa'ota kaleessaatii akkasuma hiriyoota qabsaa'ota kaleessaatii dhugaa dubbachuuf dadhabee ifa osoo hin jenne har'allee nu faana hojjechaa jirtu qabsoo bakkaan gahuudhaaf dhaloota osoo hin dabarsin dadhabaa jirtanii maqaa kiyyaa fi maqaa uummata Oromoo bal'aa nu daawwataa jiraniin guddaa galatoomaa isiniin jedha. Sagantaan keenya kaarraa asumarratti xumurannaa gamanumaan gama keessaniin nagaa isinitti dhaamachuu barbaada. Nagaa na ta'a. Tole ulfaadha barbaaddanii na dubbisuu keessanii ulfaadhaa galatoomaa miidiyaan keessanis miidiyaa jabaa akka ta'u waa gara hundaan gaa miidiyaa kanas jabeessuudha. Kanumaan jedha ulfaadha. Ayyee ulfaadha isinillee galatoomaa. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media OFM dambalii munguu uummataa irraa kan isiniif darbu sagantaa keenya gumaataa irraa asirratti goolabnee jirra. Torban sagantaa itti aanu walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaamachuu barbaada. An isin keessummeessuudhaan hanga ammaatti kan isin faana ture Jibriil Mohammadii, ogeessi kaameraa fi teeknikaa Zakariyaa Abdallaati. Nagaan naa tura. Nagatti.